UAE Imarati investment dollar billion lama tuqa afur ol ta'u Ethiopia keessatti geggeessaa akka jirtu ibsame. Finne gurraan dhala shambara kumalama fi jidami afur boja qubeelee afaan Oromoo haaraatti biiroon barnoota Oromiyaa deebii laatee jira. Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu bal'innaan. Imaaratoonni Arabaa gamtooman UAE Ethiopia keessatti investmentii dollar biliyoona 2.4 ol ta'u geggeessaa akka jirtu Imaaratoonni Arabaa gamtoomina ergama addaa fi ambaasaadara Ethiopia kan ta'e Umar Hussein beeksiseen. Ambaasaadarichi dhaabbata pireesii Itoophiyaa akka jedhutti biyyoonni lamaan damee dinagdee siyaasaa hawaasummaa fi turizimiitiin hariiroo cimaa fi guddachaa jiru qabu kan malees lammiilee Itoophiyaa UAE keessatti jiraatan investimentii hedduu akka qaban eeraniiru. Dameen barnoota biyyoota lameen yeroo dhiyootti guddachaa dhufuun taatee waliin dhufeenya kan agarsiisu biratti an jedhan ambaasaadarichi barattoonni Itoophiyaa harki caalaan isaanii barnoota saayinsii bilisaan baratu bara kana qofa barattoota 250 ol carraa kan argataniiru jedhan. Gurraan dhala shambara 2024 boca qubeelee afaan Oromoo haaraa qubeelaatiin waggoota dheeraaf afaan Oromoo itti fayyadamaa jiru akka bakka bu'uuf kalaqame dhimma ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e ilaalchisee biiroon barnoota Oromiyaa deebii laateera. Bocni qubee maqaan kulluu jedhamu itti laatame kun barattoota 1000 lakkaa'aman ittiin barsiifamaa akka jiran kan ibsame ta'us biirichi garuu qaamota dhimma ilaallatu bira karaa idileetiin wanti gahee hin jiru jedheera. Tibbana barbaachisummaa qubee afaan Oromoo amma faayidaa irra oolaa kan jiru filannoo kan biraa bakka buusu ilaalchisee yuunivarsiitii Wallaggaatti waraqaa qorannoo dhiyaachuu hordofee hayyoonni qeeqaa jabaa irratti kaasanii hedduudha jedhan. Abbaan kalaqa boca qubee kulloo kanaa ta'an Maastar Hassan Ilmoo dhimma kana ilaalchisee gaafii Addis Istaandii waliin taasiseen hanga ammaatti qubee haaraa kanan kitaabolee 10 ol maxxansuun barattoota 5,000 ol barsiisuu himaniiti. Dhimma barattoonni ittiin barsiifamuu eegaluu isaanii kun ammoo qeeqaa ture daran jabeessaa tibbana turtii kan taasise ogeessi afaanii Lalisaa Idriis qubeen haaraa dhaabbatanii qorannoo tokko hin mirkaneessin kitaaba ittiin hin maxxansin barattoota barsiisuu jalqabuun dogoggora seenaa nama gaafachiisuudha jedhan. Kana malees biiroon barnoota Oromiyaa burjaajaa uumame irratti ibsa akka laatu fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa garaagaraan gaafatamaa tureera. Warwaata hedduu booda hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Tolaa Bariisoo ergaa gabaabaa kaleessa karaa fuula feesbuukii birichaa irratti dabarseen dhimmichi foon lafa jiruuf allaattiin samii irratti wal nyaatti akkuma jedhamu karaa idileetiin deemaa jira malee qaamota dhimma ilaallatu bira karaa idileetiin wanti gahee hin jiru jedhan. Dhimmi qubee afaan Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma tumamee bubbuleedha kan jedhu Dr. Tolaan itti dabaluun qubee afaan Oromoo rakkoo qaba jedhameetu osoo itti amanamee qorachiisee ummata mariisee kan heeraa kan jijjiiru caffeedhuma malee nama dhuunfaa tasumaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf yaada qorataa tokko irra kaa'amee akka dhimma guddaa tokkotti hafarsuun barbaachisaa miti jedhan. Oduu har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma hanga oduu biraatiin wal deemuutti nagaan nu tura. Sabbaskraayibii, laayik, sheer nu gochuu hin dagatina.